obboleeso rabbi jaa jara keenya magaalaan tun itti galuu ni taate ummata keenya wanni sammuusaa keessa qabachuu danda'u ayyee magaalaa yoo dalagatan maallaqa illee irraa harkatan fuulallee itti bareedan magaalaa tana magaalaa biyya teenyaa sayyoo mana bittellee manuma manaa yoo bittellee manni ama 50 bittellee siin qaalaw akana magaalaa tana bar yoo mana dachii lama sadii bittellee arra bittee zaaboota takkaa biti gadi zaaboota bar irraa quuftama waan ati amata kudhan suutii teessee dalagisan amma harkata sagaleen jiru mee tokko takka namuu karma jaa sumaatun dhageeni isaatun dhageeni qonnee fatubiin keenya qonni intayni السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرت جالن كين ورمو وني في فينا هو تادا جنوف تنافي ومال المخينات دي لغرتني إثيوبيا هي سبك مخينا كاي دمات تو أسو مجي مخينان تون تكلين تفاورو دبتن جرت مخينان تكيجو هنا دي لغنا هيزا تين متكتي تنا تنجنرا تلون يا باورو كو دبلو هيزا ولغي كشمير رومو تاوي دو قبل زبا روبوتي قبلن اسخوتا افا روبوتي ودلغا داجچو ميك انني جونجور وربوست ميك كان يوسنتي نو جچون بينه كل قال تو من بدن اوانا ياچ سنبيتا اي من دغه يا غزودي دغس غارم لتا فغوسني خيت ما غارم لتا خرم جرشاتي خي سودي كجيلا فينا ديزه سودي دغ اچي دغه تو من ما تبجارو يا غارم لا ترى نتندم تيسا نتندم تي جنان خا سوينا بالة نغيس سوينا رفس أيارا رابويت مكنا سوينا بيتا تلف مال آية أيارا رابويت ومن يساقلي أستي أسكيدان اللي تات إروي يومي وني بيدي لخنا ديمه سكوتي سنو دكيف ما ada sababnya Pagala guddo jeete lafa guddo itu asii ucila kemi tummatul fati ganda saati riyaad keessa taa'eeti waan sajab magaalaa riyaa gudduu tana keessa taa'eeti bakki inni itti galuu deemu sawweenuma fagoosan kara jummaa kanaa dhufuus kuno macarrashaa bakka jummaa keessa baadiyyaa magaaloo baadiyyaa sanin mana jaaruu yaada hin dandeemtu koon jaanitti himaniiti akkasee nisu taata magaalaa tana ammoo hundarra laftu ni danda'ama wanni hin danda'amne hin jiru namni riyaad dandee namni jiddaa fi baadiyyaa lafa arabaa san kaayyaman qabne jiraatu wallahi ni dandeessan bakka laaftuudha reefu duree waan jette takka baran gaafan dura gamana gale sababni ganda kana galeef markaattoo dhiyaataa itti markaattoo dhiyaataa itti markaattoon san ati laalteetuma bakka tana markaattoo tana afaan oromootiin keessa haasawuun qabeettee itti karoorsite duba namni keenya maaltu markaattoo seenuu isa dhoorke bakka san listiroon achi xareedu afaan amaaraati malee xareedu afaan biraati malee hatta bar amma warri finfinnee tana warra carraan finfinnee isaa mudee miti beeki warra dhaloonni finfinnee mudee miti harki 99 jechuu markaattoo eetemma warri carraan dhaloota abbaan isaa asit dhale hin jiru jechuu dandeenya hundi warra gale waggaa 10 lakkoofsise waggaa 15 lakkoofsise reefu ani warra siltee kana kufisuun dandeenyu jennee bara haasawaa turre bar saniif hin banee bar siltee kufisuun dandeenyu guraagee kufisuun dandeenyu maaliif achi dhufanii nuu salaatan kofiyaa nuu uffatanii sirri bara amma gosa isaanii himachuu dhiyaannee bar magaalaa tana finfinneedha Itoophiyaa gisee jedhan Itoophiyaa finfinnee tana finfinnee keessa ammoo bakka dalagaa tana jechuudha dhufanii asii dukkaana nuun bananii kooskii xarafaa nuu baneete asii wanna jaa kasi malee ni dhagayama kanaaf ummata keenya wanni isin hin jennu riyaad magaalaa bareedduu sanirraa kaatanii sawweena yaadina riyaad magaalaa sanirraa kaatanii gaara mul'ataa yaadina macarrashaa gaara mul'ataa gadii san yaadina sanirraa kaatanii machaaraa miicata yaadina akkana waan jirti isin yaaddan magaalaa finfinnee galu akkana maal wanni sanirraa jijjiirame hogga dura dhuftan as laala asitti gizee buutan qaxxitaan galina asirraa ganda keessanii mattaawaqaa isin gaafatan asitti paaspoortii dhiisi agarri biyya arabaa akkasaanti maarree fiti bitakishoo fiti namaan jaan nam tokko maarree fiti kasiin jiru yoo keesha keetii waan nyaattu qabaannaan as taa'ii biyya bari biyya arabaa keessatti maasonni ijoollee teenya ofiisumaan ni beeku yoo jaartii fuudhees siree akka arabni bituu malee hin bitu firaasha akka arabni bituu malee hin bitu mana akka arabni keessa galuutiin galaa jira silaasan dhiisee jaarsaa jaartiin dalagatanii yoo fuudhanii jiraatanis finfinnee irraa bootaa bitatanii mana bitatanii magaalaa tana yoo gaduma baate
bakku battigaltu qabaannan manuma tokko konseetu qabaannan tujjaarati magaalaa wallahi kasi yeroo gabaabdu makiinaa bitat yeroo gabaabdu fooqii ijaarrat yeroo gabaabdu nama jaarummaan daftee dhufte asitti daftee dhufte bakku ammas miskiinummaan isin deebisanii deebuu yaaddan biyya teenya bakka waan jirre maa yaadan isin bakka waan jirre deebuu maa yaadan soofteerii magaalaa tanaa maaltu isin keessa haqe kana wanni soofteeruma magaalaa tanaa isin keessa haqe maali ummata keenya kunoo ijoolleen guraagee bisilteetun hundi si dhalannaan asi guddatti numa dhufti waan duutu numa ni jennee jirra numa guddatti sadaqaa kadhattu hin garreewu mana mee namni tokko riyaadirraa dhufe asuteela meeshaan jalaa hatamte bakka itti galu dhabee uteela kaanirra deemee uteela kanarratti saamamee waan adda addaa ta'ee biyya isaa keessatti deemee baadiyyaa fagoo sani kan kun ta'uun qabu kun ta'uun qabu kanaaf uummanni keenya wanni godhuu qabu ni dandahama laafaadha magaalaa Finfinnee irraa mana bitachuun kanaafuu magaalaa tana keessaa mana bitadha magaalaa tanarraa lafa bitadha irra ijaarradha ni dandahama waan jiru sammuu teessan keessa kaadhaan isin jechuudha warri itti galaa jirtan galatooma warri maal jettan dubbadha hayyee akkasuma dhugaadha ustaaz haa injiinarri ammoo warra bakka kana keessatti galanii afaan amaariffaatiin kan haasawaa jiran oromeessuu qabna jedhanii warra keessatti galanii jiranii namni waan takka nin hojjedha yoo jettee waan hin hojjennu hin jirtu kutannoo qabaatudha murannoo qabaatudha waan kana hin hojjete jechuudha wanni hin hojjetamne hin jirtu biyya namaa keessa dheetanii kaan Ameerikaa taa'ee kaan Kanaadaa taa'ee biyyuma isaanii bakka keessaa baansanitti achitti deebi'anii achitti galanii mana achitti ijaarratu yaadanii haadha habbatti mafaa maallaqa argatanii magaalaa teenyatanitti lafa nuubitti mana nuu ijaare jaanii akkasii miti magaalatti gala magaalarraa illee magaalaa Finfinneetti gala Finfinneen teenya jechuun keessa jiraachuudha malee keessa jiraattee mana keessatti jiraattee Finfinneen teenya jettee himachuu dandeessa malee gaara akkuma gaajjaan san gaara mul'ata baalirree sawweenaa bakka akkasii sanitti dhalattee achitti deebitee jireenya kee achi mijjeeffattee Finfinneen teenya jettee sooshaal miidiyaa gubbaa iyyuun hin taatu Finfinneen teenya jechuudhaaf dura keessa jiraadhu haga dandeessetti namni biyya namaa jiru kasirraa lafas bitatuu hin dandeenye hin jiru sodaadha maleedha kanaafuu Finfinneetti galaa Finfinneen teenya jaabi itti galaadha himadhaa isin janna akkas mee namu nama dhagaa dubbaddooti illee yabboleessu yoo wata kayyi namu eegaa warra nama yaadarraa fudhatu qaba assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh soddaa injiinar Abdurrahmaan Husseeni khasagalee khadhalaan maal jalaa jetti jaansani gaafa duraasan hay sadalaatu ustaada wajjin hordoftoonni Najjaash hundinuu gaa'oo bakka jiraatanii warroonni biyya Finfinnee tanaan ala jirtanis warroonni biyya adda addaa keessa jiraatan warri biyya biraa teessanii Finfinneen teenya jechaa ooltan hundi keessanuu hara Finfinneetti gad deebi'aati Finfinnee keessatti jaarradhaa Finfinneetti gala baadiyyaa teessanii biyyoota garaagaraa teessanii Finfinneen teenya jechuu dhiisa Finfinnee keessatti galaati Finfinnee keessatti jaarradhaati Finfinneen teenya jaawwataa keessa muruu ani dabalata waan hin qabne beektaa kana yaachis ijoollee biyya arabaa ta'e kan gatte warra biyya faranjii jiru akkasi warra biyya faranjii jiru dhaamsaan isinii qabu biyyi faranjiidha hanga feete yoo keessa jiraattanii isin hin fakkaatu akkana isin hin fakkaatu amma fa'aa diddeewu maaliif naan jee eessatti ilmaan guddifachuu ta'e biyyi faranjii ilmaan itti guddifachuu ta'uu didu jirti ni argitan ijoollee ta'e yaa rabbi ijoollee tiyyaan na baase jechuufti jirti dhiiraa fi dhiirti ol fuudhaa nyaanii qaraasan biyyi faranjiidha mana barnootaa ijoollee isaanii guddifata namni hedduun rakkatee as mana kireeffatee galu jira ama 50 amata 20 biyya san jiraateeti gana asii mana kireessa gariin kun ni argina ustaazonni gariin faan rakkatanii jiranii birraa ilmaan firaa biyya tana fidu jiran biyyi sun biyya siif hin taatu biyyatti ilmaan guddifattuu fi biyya jireenya keetti gaggeessitullee sii ta'uudhaaf hin deemtu akkuma isiin itti deemu jirtu kun wanni si baasu irra hedduu siyaasaa gugguidduu qofa ofillee faayidaan qabdu akkana jiru practically jibbaa ooluun biyya jibbitanii biyya baatan biyya jibbaa ooluu qofti biyyi teenya sawwaa biyya amteechaa ooluun qofti faayidaan qabdu biyya biyyi tunis waan babbareedduu biyya faranjii caaltuun hedduu qabdi qottu mana as ijaarratu dandeettii ni qabdan dandeettii qabdan saniin biyya jibbaatii fi siyaasuma jala jarri biraa isaanichi siyaasaa isaanii hojii ofaatu baasee fooqiilee ijaarratan waan adda addaa as ijaarratan keenya kun eegalolee kanuma lolaa sana ofaa saniif magaalaa tanatti warri biyya faranjii jirtan ilmaan keessan bakka itti guddifattanis as malee bakka isin baasu hin jirtu
akanaga isi waamti harmeen yaa ilmaan koona dhagaaya isiniin jetti harmeen walbahaysani mee akha walli jawaas ba'u